komentiin ijoollee mana kana bohaarsa giseen dhufe. Hirriba na kaasa. Sa'aatii kanaan raftaa silaat. Akka carraan hojii dhiisee rafee reefu kaa'eera. Guyyaa soojima jetta halkaniin boqodha jetta halkanillee hin boqottuu firee maashaallah. Wallaahi nan boqodha galkan. Kanan jedhu qoyi warri komentii si nagaadha ka'a mana bantii arrabsichi jechuun dursa namni mana banee amma fakkeenyaa fi abdiin mana banee dubbataa jiraame. Anama abdiidhammaaf dubbattan jedhu. Anis mana banee waan islaamummaa waan dubbadhe yoo dandeessan deebisa yoo dadhabdan dhiisa. Arrabsoon inni jedhamu waan hin jirre gaafa dubbate namni arrabsoo jedhama. Piliis maqaa nama hin balleessina. Haala keedhatuun eebbifama. Garuu wanti jirtu numa jirti yoo nama mungkin jechuun namni si jammar ani waan tokkotti amana dhugaa dubbachuudha. Abdii wanti takka durtu dhugaa dubbachuufi ani wanti namoonni namaallee arrabsuun qabu fakkeessa osoo hin taane akkuma fakkeenya ani kan kiyyanan jaaladhaami namni illee kan isaan jaallata. Sanii kanii jiramii amma fakkeenya namni tokko gaafa dhufe mana keetti haasofti daangaa darbe yoo na waawayii miira keessa gisee galte waan hin taane jechuu dandeessa. Ginaan dhugaa rabbi namni feene amantii arrabsutu jedhu jiraate reekoordii sa'aatii barbaadan godhaati. Dhiifama sin gaafa obboloonni akkas jettan yoo jiraattan. Sa'a 24 reekoordii godhaati. Yoo warra gaamalee dubbadha. Ani wanta kattamana wanni ani tamanu maali yoo jette namni kiristaanaa tokko namni musliiman ta'in tokko jechuudha. Islaamummaa hin faarsa jedhee hin yaadu si jamar. Inti ilmaamullee faarsuullee irraan eegu'an akka kiyyatte jechuudha akka abdiitti. Yoo arrabsesi nama muslimaatii miti. Namni muslimaa yoo islaamummaa arrabse eessattuu haa ta'u saatii kamitti haa ta'u halkan haa ta'u guyyaa haa ta'u namni sun anaaf diina kooti. Jechuun yeroon jedhu namoomallee walitti hin qabnu namni sun yaani jiraami bakka nama sana namatti hin lakkaa'u. Namni musliman ta'in kiristaanni ammoo islaamummaa yoo qeeqee gaaffii yoo irraa gaafatee tari ijoolleen miira keessa galchinaan illee yoo waan takka jedhe anaa gambira hin jiraatinitti sababaa saniitiif jecha asitti hin komadhu. Garuu nama yeroo hunda dhaabbiidhaan nama musliman ta'in kiristaanuma ta'ee yeroo hunda dhaabbiidhaan islaamummaa irraa waa gaafachuu osoo hin ta'in namni gariin hin beektan hin jira namni gariin gaaffii osoo hin ta'in zimbilooma arrabsaa oolu. Sa'aatii 24 namoonni arrabsan kun. Isaan akkasana dhugaadha diina kooti. Ammoo namni kiristaanaa islaamummaa irraa gaaffii gaafatu yaani yoo jiraate namni hin jira miti asitti yoo dhufe islaamummaa irraa gaaffii gaafachuu nan eeyyamaa fi waan hin beekurraa nan deebisaa fi waan hin beekne nama biraatti fida. Yoo arrabse islaamummaa yoo arrabse asitti gadi hin buusa ofirraa kanuma. Garuu bakka biraatitti namni islaamummaa irraa gaafachuu danda'a waan takka jechuu danda'a. Maaliif jennaan? Amantaa hordoftuun hordofu. Barri ijoolleen tokko maaliif irratti dubbattu yoo gaaffii qabaattan dhaxxanii garee shaadan gaafatanii maaliif dubbattu? Barkana jedhu yeroo baay'ee gaaffii akkanaa maaliif dubbattu mana bantanii dhaxxanii isaaniin gaafattan? Kun immoo xiqqoo shimee isin nuyi maal gochaa jirra jedha obboloonni. Fariyaan gaafadhu dhugaa dubbachuuf kaleessa ijoolleen waan jedhanii gastii irratti nama arrabsan hin dubbadhu'an. Gaafachuun wantoota gaafachuun jechuun islaamummaa irraa gaaffii gaafachuun mirga isaaniiti. Namni kamuu islaamummaa irraa gaaffii gaafachuu danda'a. Garuu yoo barate irra caalaadha. Namni islaamummaa irraa mana ofii banatee waa gaafatu yookaan waa dubbatu islaamummaa irraa yoo islaamummaa irraa waa barate baay'ee gaariidha. Yoo islaamummaa irraa waa barate irra gaariidha. Tokko. Lammaffaa yoo akkuma isin jettan as dhufee waa gaafate bareeda. Mana isaattis immoo abbaan barbaade gaafachuu islaamummaa irraa illee dubbachuu irra intinaa qaba. Mirga guutuu qaba. Tiktokii kan isaatii waan ta'eef. Agadaan kan darbinitti. Yoo ammoo
Fakkeenyaaf kiristaanni islaamummaa irraa dubbatee kiristaanni islaamummaa irraa gaafii gaafatee jedhee ani kiristaanatti aaru. Namni ani itti aaru yoo jiraate nama muslimaa dhaqee achi taa'udha. Yoo feete hidhattee faarsita, yoo feete hidhattee arrabsita, yoo feete maal jettaa sun rakkoo keeti malee rakkoo isaaniitii miti. Isaan duraanuu amantii tokko sii wajjin hin qaban. Kiristaana akkuma nuti asii gaafii gaafachaa jirru isaan gaafii gaafatan. Ati ammoo kan addeechi teessee yoo nama arrabsites yoo nama faarsites rakkoon kan keeti malee kan isaanii miti jedhee amana. Asitti ammoo namni kamuu yoo dhufe kabajaan naamusaan isa gaafii gaafatu deebii deebisneefi isa gaafatamuu barbaadu deebii gaafii gaafannee isa qoosee taphatee haasawee waan amantii irraa haasawee deemuun barbaanne wajjin haasofnee taphannee kabaja namoomaatti agarsiifnee geggeessa. So kanaan achitti ammoo jechuun ofumaa deemtanii rakkoo keessa tanaan jedhina akkas godha baarakallahu fiikum. Haxxanii nama sin arrabsina haxxanii akkas sin jedhina bakka hin jiraanne akkas. Ustaaz Abu Mu'aaz assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Aga jiraatan hojii jiraatti fufa. Jirtu abboo isii yaadne abboon akkuma nu gaafadha maalitti fufnaa miti. Nagaa wayya qabdan isin harkaa bara gojofa. Dusin harkaan jiru ka isintu nu arge malee. Bareeda iyya. Mashallah jirra abbo hinduune. Jiraadha darba jiraadha mallee. Enta inillee naa jiraattu yoo isaan jiraatan yoo hin jiraanne asirra yoo dhufna. Way. Ortodoksiin isaa jiraatan ustaas. Isaantu pentee duraa jiraa haa jiraatan ammallee maa. Abiddillee jannanillee haa jiraatu. Akkaana. Yaa. Bareedaadha wallahi. Akkaana. Isin dhabne gidduu kana hin jirtan hojiin isin baay'ate? No mammee kanaaf numa jirra bari yeroo wal jedhu taraa jira malee. Numa jira naaf inni numa jirra. Okay, Halkan. Raffistanii sen? Warra saabullee ilisani. Iskoola nu godha amma dhufnee maa isin arginee baana malee si yaadne. Maamee godheeti. Akka jiraatti. Maamee iskoola nuuf haa godhu yeroo isin dhuftan. Mashaallah. Maga jiraataniit. Rabbis naatu. Itti fufamaan. Amiin. Alhamdulillah. Ayyee. Mashaallah. Tole. Hayyee, eshi. Waan gaafattu qabdaa feenet. Laammarra. Sirriitti malee dhugaa. Genni sa'aatii fi gaarii seenu akkam godhan. Walirraan geemu. Gaafii baay'een qaba dhugaa dubbachuuf jechuun. Jiraami. Atis akka ustaazaa halkan deemtaa? Halkanis miti gidduma galeessa sa'a sadii boodadha. Malee halkan miti. Rakkoon hin jiru yeroo seente gaafachuu dandeessa. Probleemii miti. Yaa eebbifama. Eebbifame waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Amiin. Warri koomentii faa keessattuu eebbifama. Warri natti muufattan immoo soorii warri natti qabamtan dhiifama. Akkanatti muufatuun barbaadu namni kamiyyuu waan barbaaddan waaqeffachuu mirga qabdu. Dhugaa dubbachuuf nama hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaan hundinaa wangeelli. Kanaafiyyuu nagaan gaafataanaaf kan jedhu jira. Abdiin hiika mataa isa qaba kaayyoo isaa fudhachuu didanidha kan jedhe malee isaa miti sii gala. Maal nuti fudhannaa ree nuti fudhannu? Inni fudhachuu diduun mirga keessanii bara. Maaliif ibiddas bishaanis wal bira waan jiruuf namni an barbaade keessa kaawwachuu mirga qabu. Yoo sii ta'e naaf galiyyetti itti amantaa yoo lakkii waaqa kiyyaa miti itti aman wayyatte hin dhiista guyyaa qiyaamaa arguuf jirra jechuudha. Kana utuma rabbiin ustaaz Abu Mu'aaziin dhageessise maal qaba amma dubbii kana? Abu Mu'aaz utuu dubbii kana dhaga'anii maal qabame? Faranjiin na waliin jirtu illee dhageesse. Abu Mu'aaz nan balleesse guyyaa qiyaamaa hin booshu malee ilkaan qarsu bar.
ما يسوى لقى نبي يسوس نبي فلاتي ديما أستاذ نميتشاتو وان كان اللي ربع يرد بها زيرة نميتشاتو تاكسي كيسة تاني تو تاكسي كيسة تاني تو ديمو جراني إني تو كتولشي معرفة بيك فين بيكا بيا برامتي فين يسمى ديوتي تاكسي كيسة تاني لما تاني ديمو إني أقول ساكونا معرفة سريتي بيكا إني توكو إنت أجاب سدارا غدا أتشيني إني بيك نسونا معرفة أجاب سوتي كي غربان بيدا تاية تو مدقية فتي دبي ati dubbadhu jedhe ani nan salfadha salfi ati eegal salfachuu didde ana salfata dubbadhu jedhe sin eegale so veneti yudin gote ati dubbadhu nuti dubbii keetti inuma in salfanna nuti ka fedhe akka rabbi godhe taana ما يسوى كي كربي بولا قبون بولو جراني abdii maaliif itti saalfattaree fakkeenyaaf amma atillee akka quraana keerra dhaabattee akkasittaa mere guyyaa qiyaamaatitti jettaa mere ibidda galtaa jechuu dandeessa mere. Kanaafiyyuu wanti nama saalfachiisu hin jiru kan maallee suuraa meeqaffaadha iyyuu hunda goggoruu baadhe 32 ayyaata 24 waa'ee isaa kan dubbatu tokko. maal ta'e jedhee dubbata Maal jedhee dubbata? Mee dubbisi yoo hunda goggoruu baadheedha. yaaduma Yoo hunda goggoruu baadhe. yaaduma saase Ay gaafa deebisan gaafii bakka sanii yookiin quraanicha gaafa ibsanii akkas jechuu barbaadeeti jedhanii waan ibsaniif hin malee yaadichillee akkas hin jedhu. Yaadichi kan jedhu ani bakkeessuun akka Allah waan hunda hin beeknettiidha na fudhadhu ani. Garuu namoonni tokko tokko maqsaa hiikan mee bani gina soddomii lama meeqatte 24 natti fakkaatee bani mee yookiin immoo booda baasii agarsiisa. 34 24 baasni. soddomii afurii okay soddomii afur digdamii afur قل من يرزقكم من السماء يا محمد أين تسمي إليه في دشيرة سنسورة جد رب مجرين بقمتين ويوكين إسن كجيلو مرة يوكين جلنا إفتاي كيسا جر جديني جد إذا كنا Maal keessa jirra jedha jedhee yookiin qajeele yookiin jal'ina. nu yookaan isintu qajeeluma yookaan jallina irra jira jedhiini jedha. Kanaafiyyuu maaliif inni fakkeenyaaf islaamummaan amantii qajeelummaa yoo ta'e qajeelina irra jira jedheen dubbatu warra garuu yookiin akkas yookiin immoo akkana sii gara yaadni kiyya. yaa naagale yaadni kee naagaleera. suni rabbiin islaamummaan qajeelummaa akka ta'e suuraa anbiyaa bismillah 21 irratti illee bismillah lammaffaa ayata 2 irratti illee akkasuma suuratu shuuraa bismillah 42 lakkoo 52 irratti illee rabbiin islaamummaan akka sirrii ta'e sirriitti gadhaabee dubbateetiin jira. Garuu iddoon kun baabul laffi jedhama. Yaani waan takka yeroo tokko nama tokko wajjiniin gaafa haasoftu usluuba da'waa yookaan immoo usluuba ittiin nama ofitti waamtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma feenet si wajjiniin marii seenuu barbaadaa siin jedhee maal irratti naan jetta? Ati jallattuudha ibidda seentaa anjannatan seenaa. Ati karaa sirriirra hin jirtu anammoo karaa sirriirra hin jira. Ati ibidda jahannam seentaa akka ati ibidda jahannam seentu irratti marii si wajjin seena yoo hin jedhe ati natti kolfitaayyu yookaan na arrabsitaayyu yookaan ammoo maal haasawa kun jettee na bira kuttaa jechuudha. Ammoo bara wanni ani marii irratti barbaade islaamummaa moo kiristaanummaa amantii sirriidha. Yookaan natu sirriirra jira yookaan situ sirriirra jira. Yookaan situ na amansiisa yookaan natu si amansiisa. Kanaafan si wajjiniin mari'achuu barbaade yoon siin jedhe amma kabajaan naamusaan na wajjin mari'attaa jechuudha. Marii kiyyallee ni qeebalta. So rabbi nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam akka jettuun thank you Ahmadiin shukran habiibi argeetiin jira. Rabbi nabi Muhammadin akka jettuun eenyutu samiirraa isin soora jedhii gaafadhuuti eeganaa yoo isaan aaliyoota keenya yookaan gabbaramtoota keenya jedhanii sii deebisanillee Allaahidha jedhiini. Achi booda ammoo akka jettuun nuyi fi isin irraa eenyutu karaa sirrii nama tokkotu karaa sirriirra jira yookaan nutu sirriirra jira yookaan ammoo isintu sirriirra jira. So inni kun wallaalumsa yookaan ammoo eenyu karaa sirriirra jira rabbiinis ni beeka nabi Muhammadillee ni beekanii ummanni muslimaallee ni beekan. Garuu warra wajjin haasawan kana wajjin usluuba akkaataa itti haasawan
barsiisuuf rabbiin Nabi Muhammadin alayhi salaam akkas jedhee jechuudha. Sana immoo ofirraan haasawa osoo hin taane tafsiira ilaaluu dandeessaa. Yoo Ingiliffa kan beektu taate Ibnu Katiir faan Ingiliffatti hiikameetiin jira jechuudha. Achirraa dubbisuu ni dandeessa. Ibnu Katiir faa akkasumallee انتنا بغوي الرالي جشورة باينا نمو انجلفان قوتون ساكني كميتين جرو ابن كثيري كميتين جرو انجلفاتي ايه اني قروا كاقاتي كياف يادا كياف ديبينا فانت ايه في سنتكو فلفي وايقو يا كياما قدي خاصنا ننتكو فلتاني اوكي يا سوني ونن كان جدي ونن كان جدي في مالي بيت عم فكينا في سنه ما يوتاي نوتيفيسي ولت كيتوف اكمتي يونان دتي اكمتي يونان دتي نوتي مسلم متاني يسوع كريستوس تني امنا واقع ابا سنجتن تني امنا جبريل تني امنا abdi ama yoo inni loojikii biraati waaqa abbaatti ni amannani isa fidee amantaa namni Allah nabbaadha jedhee amane booda ragaan si baasa fakkeenyaaf amma maali hojiirra kanan jira jedhuuf tokko faa kanaaf Allah nabbaa ta'uu hin danda'a yoo ta'e immoo akka lafti kun garagartu ragaan si baasa ishee no ana Allah nabbaa ta'an jenne ammayyuu أنا الله نباتها سين جنة نو كنا نبي كبر آية تنتي إمتو تكاد السماوات يتفطرن جل برا يعني سري ده إسين أباجت تنين سنة جتشوكي يا مالي أنا أباد جرينا منو سجمر مسلمين أباد جرينا منو جرو قرو أنا كنا جنة واقني إسين أباجت تنين أمن تنتو وأنا رجع أباد الجنة سوني إسار مسلمون واق إسار تراني إيه إسار إيه سنة. نقول أوكي وانجيل الرئيس فلتها ريم كيرنا في وانجيل كيس يقول لك أساسيكني وانجيل الرئيس التي فلتها. أيدلهم إلا وانا تكون سيقولوا لك بعضو. أكثر أتيتي أمن تتني نامن. أكثر أمن تتني نامنو أكثر أمن تتمو أتي نامنتو. كنا مو وان بكمارا. أكثر جتون أني واقع تنتي نامنو جتولا. فكينا يسوع يو فكينا فردام. يسوع أكاد جتّي أمانتو تنامانو أكان جتّي أمانتو تكزينامان ماريام اللي فرد ماريام اللي أكاد جتّي أمانتو تنينامان أكان جتّي أمانتو تموت نامان غرو ماريام إننا مان أكاسين هذا يسوع وكلام مهان النبي الله يسوع تاتي أكاسين دوبرتي كبجام تاتي أكاسين نامو ساندس نامان abdi waluu fakkaatu malee fakkeenyaaf dhaloota maariyaam yoo sonnatti mishin jedhee fi dhaloota maariyaamaa quraanii keessa walitti finne gargari maqaan abbaa ishii eenyudha osoo hin jedhee fideedhee gargari amma ani seenarraa siif fida macaafa seenarraa ortodoksiidha waan ta'eefani si baasuu hin danda'a. Kanaafiyyuu inni hundinuyyuu gargari dhugaa dubbachuuf taana maqaa wal fakkaata malee gargari haalli amanannaa kenna walitti hin dhufu duddaaf garaadha. Kanaafuu amanannaan keenya waan gargar ta'eef namoonni sunillee gargar jettee adda? Of course jechuun ani akka namanutti kennaaf amma. Goobes. Naa deebistee tapha gargar jedhee yaada ishi. Gargar jedhee yaada maalirra dhaabbattee naan jedhi kaa? Goobes. Lakka ani waan asirra dhaabbattu hin beeka rakkoon qabu sitti dheeressuun barbaadu. Akkas taanaani Yesuusiin peenteen amantuu fi Yesuusiin ortodoksiin amantullee gargarii jechuudha kaa. Maariyaamiin peenteen amantuu fi Maariyaamiin ortodoksiin amantanillee gargarii jechuun waaqa garaagaraa haadha waaqa garaagaraatti amantuu jechuudha. Gisee jettu. Fakkeenyaaf. Peenteen kan waaqa biraa waaqessatti amma waa'ee peentee sitti naasa'u kaani mana kiyyatti na naasa'a dhugaa dubbachuuf. Anillee si wajjin waan sana haasa'uun barbaadu garuu. Jechuu mirga qabdu. Yaa akka fakkeenyaatti Maariyaami ortodoksiin maal jedhanii amanuu Maariyaam qulqulleettii durboo Maariyaam yaa haadha waaqaa jedhanii amanu tokko na jedhe. Peenteen haadha waaqaatiin jettu abadan haadha namaatii jedhe tokko. Lammaffaa ortodoksiin dingiliidhaan